Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kana dhimmoota fayyaa garagaraa hawaasa bira ga'uu qaban jedhee yaadu karaa chaanalii kanaan kan dabarsu ta'a. Isinis hawaasa bal'aa bira akka ga'uu danda'uuf subscribe gochuudhaan akkasumas immoo share like gochuudhaan odeeffannoon kun akka hawaasa bira ga'uu danda'u taasisaa isin jechuu barbaada. Qophii har'aa kanaan dhimma fayyaa keessattuu akka gorsaattis tajaajiluu danda'u tokko irratti kan xiyyeeffadhu ta'a. Kunis maalidhaa? Amaloota badaa qabnu keessaa akkamitti bahuu dandeenya? Namni tokko amala badaa yookiin immoo amala hawaasa biratti fudhatama hin qabne tokko keessaa akkamitti bahuu danda'a kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kunis karaa saayikolojiitiin namni tokko akkamitti gargaaramuu danda'a kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kanas namoonni rakkoon akkanaa isin mudate gorsa kanatti yookiin immoo odeeffannoo kanatti fayyadamuu dandeessu. Dabalataan immoo namoonni hiriyoonni keessan yookiin immoo maatiin keessan dhimmoota kanaan yookiin immoo rakkoolee kanaan miidhamaa jiran gargaaruu barbaadanis ni jiraatu jedhee yaada. Kanaaf hiriyoota keessan yookiin immoo maatii keessan amaloota badaa kanaan miidhamaa jiran akkamitti akka gargaaruu dandeessanis kan waliin mari'annu ta'a jechuudha. Kana jechuun amala badaa yeroo isin jedhu fakkeenyaaf namoonni tokko araada garagaraatiin qabamuu danda'u. Araadni sun immoo isaan miidhuu danda'a. Hiriyoota isaanii akkasumas immoo hariiroo isaan maatii isaanii wajjin qaban miidhuu danda'a. Akkasumas immoo amaloota biroo araada alattis amaloonni badaa ta'an garagaraa isaan miidhuu danda'u. Kanaaf namoota sana akkamitti gargaaruu dandeenya yookiin immoo nutis rakkoo akkasii ofirratti argineerra yoo ta'e akkamitti keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kan odeeffannoo isiniif qoodu ta'a jechuudha. Kanaaf dhimma kanarratti saayikolojistoonni mala yookiin immoo akkaataa keessaa itti bahuun danda'amu moodela Trans-Theoretical Model of Change jedhu qabu. Trans-Theoretical Model of Change kun keessattuu namoonni rakkoo akkanaa qaban waa'ee rakkoo amala badaa isaanii hammam beekuu akkasumas immoo jijjiiramuudhaafuu hammam deemaniiru kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, innis sadarkaa qaba jechuudha. Namni tokko amala badaa qabu sanarratti jijjiirama fiduuf sadarkaan jira jechuudha. Sadarkaan kuniinis hanga steeppii yookiin immoo gulantaa 5 gulantaa 6 kan qabu ta'u, isaan tokkoon ilaallee namoonni waa'ee rakkoo amala badaa isaanii hammam hubataniiru akkasumas immoo keessaa bahuudhaaf hammam hojjetaniiru kan jennu ilaalla jechuudha. Kanaaf steeppiin jalqabaa waa'ee amala badaa isaanii steeppiin jalqabaa pre-contemplation jennaan. Pre-contemplation jennaani. Steeppiin lammaffaa immoo contemplation jennaani. Steeppiin sadaffaa preparation, action, maintenance fi relapse jedhamu jechuudha. Steepponni 6 kun pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance fi relapse jedhamu jechuudha. Kanaaf tokkoon isaanii maal jechuu akka ta'anii fi wantoonni steeppoota kanneen keessatti hubataman maal akka ta'an kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf pre-contemplation yoo jennu yookiin immoo steeppiin jalqabaa kun namoonni amala badaa qaban sana ilaalchisee amalli badaan sun mataa isaanii, hiriyoota isaanii yookiin immoo hawaasa naannoo isaanii jiru miidhaa akka jiru hin beekan jechuudha. Kanaaf waa'ee amala badaa isaanii xiinxalanii rakkoo anarraan gahaa jira akkasumas immoo maatii koo miidhaa jira jedhanii ilaalaa hin jiran jechuudha. Haa jennuti namni tokko araada dhugaatiitiin qabame haa jennu, namni sun dhugaatiin inni fudhachaa jiru sun isarratti miidhaa akka geessisaa jiru fayyaa isaarratti ta'uu danda'a,
faayinaanshaali yookiin immoo baasii hin taane itti fidee ta'uu danda'a. Rakkoo isarratti fidaa jiru hubachaa hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo dhugaatiin isaa sun hariiroo inni hiriyoota isaa yookiin immoo maatii isaa wajjin qabu jeequu danda'a. Garuu namni sun waa'ee jeeqamuu hariiroo sanaa hubachaa hin jiru jechuudha. Hajennuti namni sun machaa'ee galee haadha manaasaa ijoollee isaa reebaa jiraachuu danda'a. Isa kana garuu akka waan sirrii ta'etti fudhateera jechuudha. Kanaaf namni kun amalli badaan sababa dhugaatii sanaan itti dhufe sun sirrii ta'ee itti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf araada biras ta'uu danda'a, tambootuutu ta'uu danda'a, yookiin immoo wantoota garaagaraa fayyadamuu ta'uu danda'a, yookiin immoo amaloota biroos ta'uu danda'u. Namni sun waa'ee jijjiiramuu amala isaa fi dhiibbaa inni isarraan geessisaa jiru hubachaa hin jiru jechuudha. Kana jechuun isteeppii jalqabaarra jira jechuudha. Kanaaf namoota akkasii haala kamiin gargaaruu dandeenya? Waa'ee amala isaanii hubachiisuun yookiin immoo sirrii akka hin taane miidhaa isaaniirraan gahaa akka jiru beeksisuu qabaanne jechuudha. Kanaaf yeroo nuti yaalii haala kana taasisnu battaluma sanatti nurraa fudhachuu baachuu danda'u. Haa ta'u malee yeroo keessa jijjiirama isaaniirraan gahuu waan danda'uuf waa'ee amala isaanii hubachiisuun irra jiraata jechuudha. Darbee immoo isaanumti amala badaa qabaachuu isaanii fi amalli isaanii kun isaan miidhaa akka jiru baruu danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni isteeppii jalqabaarra jiran yookiin immoo contemplation irra jiran amalli isaanii sun mataa isaanii yookiin immoo hawaasa isaan waliin jiru miidhaa akka jiru akka beekan taasifamuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf isteeppii kanarra dhaabbatanii jijjiirama fiduu hin danda'an jechuudha. Gara isteeppii lammaffaa yeroo deemnu, isteeppiin lammaffaa immoo contemplation jennaan jechuudha. Contemplation yeroo jennu immoo namoonni sadarkaa kanarra jiran immoo waa'ee amala badaa isaanii fi dhiibbaa inni isaanirraan gahaa jiru ni beeku. Amma isteeppii tokkoffaarra darbaniiru jechuudha. Warroonni isteeppii kanarra jiran amalli isaanii sun sirrii akka hin taane, hawaasa biratti fudhatama akka hin qabaanne, akkasumas immoo rakkoo isaanirraan gahaa akka jiru ni beeku. Rakkoon jiru garuu amalli isaanii sun sirrii akka hin taane osoo beekanii amala sana keessaa bahuudhaaf hin murteessine. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tamboo xuuxu tokko tamboo xuuxuunsaa fayyaa isaa akka miidhu osoo beeku, haadha manaa fi ijoollee isaa irratti dhiibbaa akka fidu osoo beeku, amala badaa kana dhaabuudhaaf garuu hin murteessine. Kanaaf garaagarummaan isteeppii tokkoffaa fi isteeppii lammaffaarra jiru maalidha? Isaan isteeppii lammaffaarra jiran waa'ee amala badaa isaanii beeku, garuu osoo beekanuu amaloota kana dhaabuudhaaf hin murteessine jechuudha. Kanaaf namoota kana akkamitti gargaaruu dandeenya? Isteeppii tokkoffaarra warra jiran caalaa nutti salphachuu danda'u. Rakkoon kun akka jiru ni beeku waan ta'eef akkaataa keessaa bahuu danda'an akeekuu, akkamitti akka bahuu danda'an gargaaruu dandeenya jechuudha. Gara isteeppii sadaffaa yeroo deemnu immoo preparation jennaan jechuudha. Preparation kan jennu kun immoo maalidha? Namoonni kun isteeppii lammaffaa irratti waa'ee rakkoo amala badaa isaanii hubataniiru. Amma immoo rakkoo kana keessaa bahuudhaaf of qopheessuu jalqabu jechuudha. Preparation kan jennu irratti maalidha? Namoonni kun amala badaa isaanii hambisanii amala gaarii hawaasa biratti fudhatama qabu horachuudhaaf of qopheessaa jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amaloota isaanii sana dhaabuudhaaf murtee xiqqaa isaan fudhatanirraa jalqabee raawwii isaan amala sana dhaabuudhaaf hojjetan hunda kan hammatudha jechuudha. Kanaaf namoonni preparation yookiin immoo isteeppii sadaffaarra jiran kun waa'ee rakkoo isaanii ni qoratu. Akkaataa namoonni rakkoo wal fakkaataa qaban keessaatti bahan ni ilaalu. Success story namoota biroo ni ilaalu. Kanaaf karaa itti bahan argachuudhaaf carraaqqii ni taasisu jechuudha. Kanaaf namoonni kun jijjiiramuudhaaf of qopheessaa jiru jechuudha. Preparation phase irratti yookiin immoo sadarkaa isteeppii sadaffaa kan irratti of qopheessuudhaaf keessaa bahuudhaaf of kan qopheessan ta'a jechuudha.
Gara isteeppii afuraffaa yoo deemnu immoo action yookiin immoo raawwii jechuudha. Kanaaf namoonni kun akkaataa rakkoo yookiin immoo amala badaa sana keessaa bahan ilaalaa turanii success story namoota biroo qorachaa turanii maloota ittiin bahaa jiran bahuu danda'an qorachaa erga turaniin booda gara ofii isaaniitti fiduu jalqabu jechuudha. Kanaaf namoonni sun kallattii amaloota badaa sana dhaabuu danda'an sana hojiitti hiikuu jalqabu jechuudha. Kanaaf namni tamboo xuuxaa ture tokko tamboo xuuxuu dhiisuu ni jalqaba jechuudha. Dhugaatis yoo ta'e akkasumatti dhiisuu jalqaba jechuudha. Yookiin immoo amala nama biroo wajjin isaan walitti buusu fakkeenyaaf agresiif ta'uu danda'u, yeroo baay'ee ni lolu ta'a. Yaada nama biraa hin dhaggeeffatan ta'uu danda'a. Amaloota garaagaraa kan hawaasa biratti fudhatama hin qabaanne ta'uu danda'u. Kanaaf isaan sana hambisuudhaaf raawwii yookiin immoo gochaan hiikuutti seenu jechuudha. Kanaaf namoonni kun sadarkaa action jennurra gahaniiru jechuudha. Kanaaf namoonni kun suuta rakkoo isaanii furachaa ni adeemu. Raawwii kanaan gara amala gaariitti dhufaa ni deemu. Yookiin immoo guutumatti amaloota badaa sana keessaa ni bahu. Raawwii isteeppii shanaffaarra yeroo gahan immoo amaloota badaa